sagalee kitaabaati. Durdurii fi baacoo jedhan jedhama. Barreessaan Beenyaa Dhaabaa Hordofaa, Finfinnee, Oromiyaa 2012. Qeerroo gaachana sabaa hin danda'amu jedhame danda'uun tulluu gabrummaa waggoota dhibbaa oliif nurra tuulame qolee keenya ol qabachuu nu dhoorge diina keenya eenyummaa keenya isa dhumaaf awwaaluuf tattaafatu qarriffasaa jala lubbuu keessaan tokkittii otoo hin mararfatiin adda keessan rasaasaaf kennitanii jijjiirama fiddan kabaja nuti ummata qeerroon guutuu Oromiyaa seenaa bara baraan isin yaadate. Beenyaa Dhaabaa. Dhaamsa. Adeemsi karaa fagoo tarkaanfiitiin eegalamti. Yaa ummata Oromoo, namni kan qabu kenni doqna hin jedhamu. Anis deemsa karaa fagoo tokko jedhee qalama koo boossisuu eegaleera. Geeraraan yommuu geeraru akkas jedha. Maafan cal'isee taa'a akka qodaa qammanee akka gowwaa dallanee takkan haasayaa dhugaa maafan cal'isee muga. Ammaaf waa'ee geerarsa isinitti himuuf akka hin taane waan na hubattan natti fakkaata. Maaliif akka geerares akkasuma. Afaan Oromoo guddisuuf tattaaffiin yoo jiraatellee quubsaa miti. Aadaa, seenaa fi duudhaa waraabamee hin dhumne kana boonsaa otoo itti hojjetamee bakka afoonni biroon gahan geessisuun bor otoo hin taane har'a. Keessumaayyuu tattaaffiin gama aartiin Oromoo godhamaa jiru hedduu laafaadha. Oromoon beekaa hin qabu. Oromoon qabeenya hin qabu. Mee rakkinni gama kanaan jiru maali? Gaaffiin hundi keenya deebisuu qabnudha. Yoo wal cinaa dhaabbannee wal jajjabeessine karaa mara wal tumsine iddoo barbaanne ni geenya. Kanaaf beektoonni fi abbootiin qabeenya Oromoo gaaffii seenaa jalaa bahuuf waan nurraa eeggamu haa gumaachinu. Dhaamsa kooti. Seensa. Kitaabni jedhan jedhama mata duree jettuun maxxanfamte kuni gosa afoola Oromoo keessaa isa tokko kan ta'e durdurii fi baacoo kan hammate ta'ee kan hawaasa keessaa walitti qabamedha. Uummanni Oromoo durii eegalee haga har'aatti durduriitti fayyadama ture. Har'as itti fayyadamaa jira. Borus itti fayyadamuusaa itti fufa. Durdurii fi baacoon immoo afoola afaaniin dhalootatti darbudha. Afoolli hawaasa keenya biratti iddoo guddaa qabu kuni immoo haala barreeffamaan walitti hin qabamu taanaan ni bittinnaa, ni irraanfatama, achumaanis ni bada. Kaayyoon barreeffama kanaas tokkoffaa afoola hawaasicha walitti qabuun dhalootatti akka darbu gumaacha gochuudha. Lammaffaa afoola bakka tokko qofatti dubbatamu iddoo birootis akka beekamu gochuu fi sochii afaanichaa wal teessuuf taasifamu gargaara. Sadaffaa dhaloonni amma jiru afoola isaatti gargaaramee irraa baratee of cimsee afaan isaanii akka guddisanii fi kan kana fakkaatan irratti kan xiyyeeffatudha. Kana malees durdurii jedhan jedhama jettu kuni olmaa daa'immanii kaasee hanga yuunivarsiitii akka fayyadamu danda'an yaadamee kan qophaa'edha. Mata duree muka qottoo. Qottoo fi mukti qottoo wal lolan. Kan himata bane muka qottootu. Himanni isaas qottoon yeroo mara qara ishee mijeeffattee muka keenya jallaa fi qajeelaa iddoo inni biqilee jirutti dhaqxee sanyii keenya akka lafarraa hin jiraanne akka hin baay'anne irra deddeebi'uun nu ciruudhaan hamlee keenya tuqaa jirti jedhee himate. Waldhabinsa gidduu isaaniitti jiru kana jaarsoleen ilaallachuuf murteessan. Gama lamaaniin jaarsa lakkaa'atan. Jaarsoleen lakkaa'amanis dhimma isaanii kana ilaaluuf guyyaa beellamaa qabatan. Guyyaan beellamaa ga'e jaarsoleen dursanii bakka jaarsummaatti argaman akkas jedhan. Mee haga jaarsoleen wal ga'anitti dhimma keessan tokko irratti haa dubban jedhan. Ijoo mukti qottoo jedhe himate kaasan. Sanyii mukaa keessaa qottoon qara ishee mijeeffattee sanyii mukaa keenya kan ta'e qajeelaa fi jallaa keenya ciruun hamlee keenya tuqaa jirti jedhee himachuun sirriidha. Haa ta'u malee qottoo moo mukatu miidhaa geessisaa jira jennee yoo ilaalle
gama lamaanuu badiin akka jiru beekuun nama hin rakkisu. Dubbii fi ilkaan ifatti tola jedha Oromoon. Yookiin immoo karaan sobaan darban deebii nama dhibaa akkuma jedhamu dhugaa jirtu dubbachuun firooma foonummaa kan hin kunne yoo ta'e illee haqqii rabbii jiru dubbachuuf qottoon muka keenya cirtee miitee haa jedhamu malee dhugaan jirtu garuu qottoo ofiishee lafaa kaatee muka keenya qajeelaa fi jallaa hin cirre. Dhugaa dubbatan rabbi jaallata, harka dhiqatan garaa jallata. Akkuma jedhamu qottootu nu cire jennee himachuu keenya karaa malee sobadhas. Kana jechuun mukuma keenya jallaa fi qajeelaa keessaa osoo hin jallanne ta'ee qottoon itti seentee nu cirti ture. Kanaaf qottoo otoo hin ta'in kan nu cire jallaa manu keessa baheetu nu fixaa jira jedhan. Otoo maanguddoon hundi wal hin gahin jaarsoliin keessaa sanyii mukaa kan ta'e dhugaa fi haqa jiru dubbachuu isaatiif jaarsummaan sun kanumaan balleessaan kan mukaa ta'u beekamee kanumaan xumurame jedhama. Balleessaan kan qottoo moo kan muka qottooti jettanii yaaddu maaliif? Oduu durii kana irraa maal barattan? Furmaanni wal dhabdee kanaa maali jettanii yaaddu?